Dubartiin tuni anaafisii fi uudii gaazexeessummaa keessaa baasuuf hidhattee keessumaa udiin dideera odoo jedhu enna lakki diraamaan hin geenye jala nu baasuuf hidhattee Harbe kana diraamaa hojjennu edee yaada yeroo hundaa diraamaa ajaa'ibaa yaada jedhaa ture mee maal nuti waan mee ajaa'ibaa maal hojjenna gara si ceesisuun duratti mee gola aartii ceesisna gola aartii keenya keessatti aartiin akkuma nu yaamtee jira itti fufee jira gaafa guutuutti gaazexeessummaa keessaa nu fudhattu ni eeyna yoo manni irraa nu buufachuu baate jechuudha. ni gola aartii keessatti immoo asii baanee diraamaa akkamii moo waan akkamii isinitti argisiisna kan jedhu haafu miti reesaan Hin dubbatin iccitii waan isaa. Har'a iccitii baay'isa. Ada mana akkana tana qabaachuudhaaf hedduudhaan simboona bareedduuti jedhuga bunni kee dhandhamni isaa ajaa'iba gootaan bunuma magaalaa tana coggarraa na qabsiise dhugaa oluu ifadheetiin jira magaalaa tana keessa ergatti dhufte immoo jireenyi na qaceelee jira fuulli kiyya kunoo hedduudha na ifa Barni gabbattee osoo agarte namni akkasiin jee hin jiru. nama hedduudhaan naan je'ee jira inumaatu eegatti dhufte jireenya kiyya guutuu muudiin kiyyallee naa jijjiiramee jira garuu yeroo ati hojiidhaa baate nyaataa dhugaatirra dabree immoo yaanni hedduun baay'atee jira akka ati na biraa deemtu ganaa siin hayyamu hojii kana hojii dhuunfaatiin asessiibana kana booda jechuudha yeroo xiqqoo booda. Maaluma dhabe jechuuf deemta ka'a. Namni qabu jaarti. Jannata addunyaa keessa raffistiif deemta. Jannatuma addunyaa keessa bulaa jirra amgaa torbaan tokko qofa narraa ta'e malee jannanni kun ni gabaabsite. Garuu an dalagaa malee taa'uun fedhu beeyte tan akkanaa beeytuun fedha. Namni dalagaa hoggaa baree dalagaa malee mana keessa taa'uun nama muukeessa waan ta'eef hin fedhu. Dhimma hojiidhaa kana guyyaa hunda itti yaadumatti hin jiraani mee amma dhaabbilee biizinesaa garaagaraatiin wal dubbisutti hin jira yeroo gabaabaa keessatti ji'a shan yeroo hin caalle keessa biizinesa mataa keetii asitti siif hin bana asitti deebitee bakka yeroo sani kostisheeriin mootummaatis irraa dhume farmaasii mataa keetiitiin sii bana asumatti mana qoricha mataa keetii san gurgurachaa jiraatta malee ganaa akkanatti adda fagaannee jiraachuun azaadha jireenya akkanaa kun asumarra gahuudha qaba osoo ati jirtu an kophaa akkanan rakkachuu hin qabu miidhameetiin jira si jala. Bunuma kanaatu kan hundi situ dubbisee. Buna qofaa miti waan buna caalu waa meeqaa jira giftii. Haa yaaboo. Hunda caalaa immoo jaalalateetii akkanan na dubbiseen si dhabee immoo akkan jireenya kun gaarii naan taane ni beeytame. Duraan maaliif akkas hin jeerre amma bar'anaatu si yaadee bakka dalaguu hin dandeenye jeeta dhufte ana malee ati hoggunda biziidha. Dalagaan jira jettaa. Wanni guddaan amma bilbilaan kaastu. Dabareedhaan dhufuudhaan miti laata yeroo mara yoo ati dhufte dasna jaan amma asirraa ka'ee magaalaa isa yeroo hundee mana keenya hattuun cabsitee yoo nu jalaa guurte oomishaa hattuun magaalaa kana ajaa'iba baastee jirti. Ni haa ta'u kan ilaalla itti mari'anna hundaafu sumatti haa tolu kan beektaa mireen jaalalaa fi bakkaan sii ka'u hundaafu sii malee barannu jireenyi nunatti mi'aawu bara akka ittoo soogidda hin qabneeti. Maashaallah dhugaa jaartii akkanaa kana qabaachuu kiyyatti ani hedduudhaan boona afne waan hojii takkan. Amma asuma sii wayya jettee duuba. Asuma malee kana booda asii miila fuudhuun hin jiru. Maalummaa dhabee namni qabu jaartii jannata addunyaa keessa na bulchiti. Dhugaati jireenya kiyya kana gammachuudhaan naa guuttee jirta. Si qabaachuu kiyyatti hedduudhaan booda bareeddu. Yeroo numaan jechuu jirta moo achiin jechuu jirta sa? Sumaan hin jechuudha jira malee siin malee waan biraatan hin jiru hin qabaa giiftii. Ati giiftii dureetii yaa Maaliif duuba kana hunda silkii irra qabamta? Dhimma hojii tokkoof xiqqishoo biizii ta'e dhimma kana yeroon fixe ni haasoo hin bal'inaan. Achi sirraa fagaadheetii miti. Asittu sirraa fagaadhee taa'uu hin danda'u warri beektaa. San qofaa bareedduuti jedhu gaa rabbi.
jireenyuma kana malee anna bakka laawun hojiidhatti hin jira mila. Kanaaf malee anna akkanumatti nagaa fayyaa biiziif godhuudhaaf yeroon si arge. Jireenyuma kana nuuf fooyyessuuf hin dhimma adda addaa hojjechuudha. Duuba isa ogummaan ansi bira dhufellee taatu dalagaa kanarraa furuun fudhattu. Bareedduu xiyyaa fuudhanii fudhadhaa yaadiin bakka qashti. Yaadi. Qashti maaliif asii deemte dhugaa rabbii? Asumaan jira bara dhiisuu deemu. Dhiissi dhugaa rabbii kottu. Deemu. Ana asumayyoo na biraan teessee irra natti tolaan dhugaa. Anu sirraa fagaachuun fedhu bara. Ishi bareedduu xiyya. Hojii hojjechuu hin dandeenye yaadni namitti kana sijjuma dura deemu qoya. Kana jirti immoo lafti. Earphone kun eessa badee maal jechuudha wanni akkana? Maal labde isa? Earphone hiyyanii fudhattee mee? Maal khayriidha maaliin itti godha kun hin qabaan. Maal teessa? Dhugaa ati akkana shawwanne garuu. Waan na dhoysitee godhu jirtu jiraati. Lakkii jechuun wayin dhageeffachuu deema gaa gurra tokko ammas qarshiidhaan hin bitee milee callootee nyaawwanne kun. Maal ittiin beekaan bakka harkitee darbitee dhuftee asii wanti jettaan agarree boon baachitee mijatta. Deemeetiin ciisaan. Arrumaan gudiitii arguuf taa'amees. Hello lubbu. Akkam? Jirtaay. Nagaa naa qabda bareedduuti yaqashtii karameellaa. Akkas jettee lubbuu na balleessitatte ati. Dhugaa yaadne kee amma harka keessa akkan jiru hin beeku hedduutu akkam bakka rakkadee jira hedduuti yaa. Yaade dhugaa kun hojii hojjechuu hin dandeenye ammas qalseen hojii Kanaaf giiftiin manaa ba'uu diddee jirti xiyyaan eega dhuftee natti maxxantee mana keessaa gadi hin baatu manuma hirriibaa keessa teessi. Ishiin hagamsa mukkasitti maxxantu achi ofirraa baasi ka ergi yookiin suuqii dhumallee ergi kumtaatu ta'e bahe. Ramma tooftaa tokko itti baaseetuma geggeessa malee akkana. Ani si yaade gaa yookiin moo na yaadini yoo jette natti himi garuu dhugaa baay'een si yaadeni. Dhugaa kanan si yaadne immoo maaliin yaada jireenyi namichaa didee jira biyya lafaa kanarratti si malee jiru takkan qabu dhugaa rabbii bareedduuti. Ayyeessi amma dhaqiiti haala jiru laalitti na bilbili. Bakka isin yeroo xiqqishoo booda waan baatu natti fakkaata yoo isin kan baane taates fuudheetiin magaalatti kuduraa fi muduraa kana baajata raashina manannaa bittee adeemtu saniif magaalatti erga akkan godhe akka manarraa baatu hin godha. Kanaafuu isheen kuduraa fi muduraa bitturraa bareedaachi gabbaas. Tekstiin si godha bakka isii qajeelcheen yaa. Naa bilbili karamellaati yaa. Nagatti. Sin jaalladha amma si yaadalla amma sitti. Baay'ee hedduu si jaalladha. Mana hirriibaa kana keessa kophaa isii maal manaa godhu jirti garuu kanatti sa'aatii dira kana. Haniyyee jirtaa? Siifin jiraan? Ishtii bareedduuti ishee jirtaa? Niin jira akka. Kaameelli ishee dhugaa rabbii si yaadee bar dhugaa. Mana siree kana wayin irraanfadheen eerfoonii kiyya. Ekkina garreen. Hanga ammaa isuma barbaadu jirtaa taati? Barbaadutti hin jiraan harkanneen bakka na dabbareetiin itti dhiisee bakka birraa. Isa qafidaa yaa ba'u. Abbaa takkaa keessaa badeemsanu? Qobbadee. Raadis haa duba. Ayyaa ta'u magaalaa gabbaatamoo ati manuma teessaan? Barreessita. Irraanfadhee hiriyaati beellamee jechuudha. Isiin harkuu deemaa bari yaa ba'u. Niin irraanfadhee. Qishollee na biran turtu? Lakki qol. Deemeetiin dhufa dafee isii harkadheetiin dhufa. Amma yoo bakka itti wal beellamne geessee wallaahi. Xiqqishoo wajjin teenyoo takka. Habiibi asiin jiraan isa niin dhufa. Gabbeetiin kaafee wajjumaan deemnaa. Niin dhufaan jee. Na yaadachiiste aboo.
اوكي بقى انتورين امون الرانتورين يول سيدا غيان كي ينافم بريدو امان دفا انتورينا انتورو امان دفا اوكي بريدو تي ريومتي يا نركدي دفا بقى نغا نادمش انا سيديما الرومان قديتي اركا قيمي حبيبي اني انترا بكان سنجين غير فامان شنو الرانتورينا ايه كان ايه انترا همان هاي مو خير يس نرادين يسين ولاتنا امباتي ولاتنا كتربان دي دو سينا ركومالي جرادين تو داميسا اورومو ولا مغان ككوماتا ما مليون انوري جرو الو اني اسجس اوكي كرن سرابنا جي كي سنتون اركابه دي اسيرتاي ويلكم انا دفو بريدو ماليا سينوري سين ماليا جارتين كيمو جبنا سين مالي لا دافيس تلفان كاستو تربان ما توكچا دفت كنا محمد ايتن نيته جرتي سادي دميا فرنم متنت اكا بيدان راب قو دي جرتي ما يسدين فدارش كافي دان رياكيين دبسته دي انتو دفتي لا دبافتي adaba sadati qishon turti amala isitirra gaafa baate nayyadattu mana kana keessa akkamat bijuma kee kana na weebara gashin dhufte ana moosi dhugaa rabbi maal shen deemtu deemtu ni deemti bakka amma torbaan tokko ni gaaf jeeti yaada na baate bakka torbaan tokko achi anammoo walii faayaan torbee tokko guutuu bira turte ammoo kanan beeytu sammuun likkiin jiru nama maxxannan namarraa achi akkas jechuun beeytu si yaade bar yaalanis yaadee jira si yaade kottaa hin asni mana shitti immoo dhufte akkana najjeesne kaaniitiin kee eessatti osoo hin jiru moo ijaan akkana tol godhattee si ilaaluu hin dandeessu waayee ati garuu amma ana moo shirra jaallatta garuu sinirra jaalladha naman siin jijjiiruun qabu dhugaa rabbii يا يعني خيال جيسي وأجمع هاي لك إيش كبنا ولا تداي رب الرحيم كمت بارسي بردود فيني وجيري انتين عنجد إبي كمت هيا لبلاكين هذي رجعنا بيتي كمت سيادة ودفو وجي دفيني دفيني والله يعني يدي فما دوغا دي فما انا غودي بريدوتي يدوغا ربي لا كان دفي دفخنا غودي ريفونا برنجرو نان جنني يدوغا دي فما انا غودي بريدوتي دوغا بريدوتي يدي فما انا غودي لكي بريدوتي نانا ريفتا mana neegaa jira si barbaadee dhufeeni yoo dhufuu ishee mana jirtu naan jedheen asirraan meeqa si bukkee taa'eetiin rifeensa isaa raawwatee argeen irraa bubbusaan akkamitti hojiin waantun ati yaami falee maal godhere dafaan guuttattes hin qaanfattu ati gaafa nama salphisu barqaraa dheeraa nama nuufoo ani hiriyaan jeetiin barsi amane maal akkam maaltu ta'e nama hundatti qoma dhiibeetiin dubbadhaa hiriyaa akkasiitiin qaban hiriyummaa kee mana qisaree ammaa hiriyaa akkasina jala deebitu haa maaliif si godhe dhiiraa dhume biyya lafaatirraa siifan callise kanaaf siin kabajee bar mana keettan dhufe jedheen dogoggorri koo tana qofaa bar lakki mana kiyyatti utuu na qaba ati eenyuun dura beekta akkana nan godhin gudi eenyuun ana mooshitin dura beekta dubbadhu ani sillachuun man beekan dhugaa eenyuun kee ana mooshitin dura beekta eenyuun dura caalate waan tokko dubbadha sinaa deebisa torbaan maana dhufe kana obsuu dadhabdee hin ji'ati torbaan fedhe gajaarsa kee adaba qabsiifadha lakki ati hiriyaa akkamiiti ati maal barbaada jaarsa kiyyarraa maal feeta eenyuun dhabame dhiiraan lafarraa dhabame ati munaasafa dhiiraan lafarraa dhabame deemachi siifan callise kanaaf mana namaa callisiifa deemachi waliin galaafatina maa innati laayif irra jirtan isin waraabaa jira waliin galaafatina adaraa seeraa waliin galaafatina lubbuu laayyee sammali laayiin haadha kaabara waliin nu dhalu eenyuun maal ilaala maa inni